Hello. Hello takkitiko. Sir. Fagoon jiru maal nagana barbaadde? Naguma si barbaade. Afafoo lukkuu na kajeelchisaa lukkuu bareede salaalimee gabaarraa bikiinaa kottu maanko. Maal sitti nagamu? Nagamu maal jetta? Afafoo lukkuu na kajeelchisaa lukkuu bareede salaalimee bikiinaa kottu sinjalaana maanko. Meera deebi. Afafoo lukkuu na kajeelchisaa lukkuu bareede salaalimee bikiinaa kottu sinjalaana maanko. Lakki dhagaan jiru achuma dhufee neemta dhagaan jiru achuma dhufee neemta. Tole achuma dhufee neemta mutakkaa dhagaan jiru na dhageessaan jiru ma. Maal sitti nagamu? Hello. Subatee. Lukkuu foonii. Kitty. Maal jettee? Ha? Maal jette? Maal kana mandageenii taata. Foonni kun fayyadamsaa lukkuu osoo hin jennu. Ela giftii koo na dhageessa. Ani waan foon lukkuu jedhamu kana jechuudha. Waggaatti ayyaanni gurguddaaf qophiin gurguddaa yeroo jiru. Sanuu gurraan dhagaa malee nyaadheen beeku waan seejaa jechuudha. Kanaaf akkana ol kaasaniitu maali? Yeroo ati waan akkana dubbattu namni si dhagee jiraa? Bara jireenyi qaala'ee ilaalee humna namaatii ol ta'etti ati akkamitti foon lukkuu hawwatu? Foon lukkuu na fayyisachuu maal jechuudha? Anaa miti marga kajeele. Innaa akkati kajeelee nu kajeele. Daa'ima kan keetii garaa keessa. Itti misiin hin jenne akkamii garaa keessa taa'ee inni waa'ee foon lukkuuyyuu akkamii beeka akkamii waa'ee foon lukkuu. Kuni sibbaye. Kuni anatti sun taane sibbaye. Amala kan kee qaba. Situ foon lukkuu jaalata. Sibbaye malee anatti miti. Garaa keessa taa'ee akkamii waan foon lukkuu dubbachuu danda'a? Yoo kajeelillee waan xixiqqoo akka kajeelutti misiin hin jenne waan akka karameellaa, waan akka iskiriimii, waan akka aananii, waan xixiqqoo akka kajeelutti misiin hin jenne. Akkamitti waan guddaa yeroo takka ol ka'ee waan abbaan isaatu nyaatee hin beekne ol ka'eetiin foon lukkuu jedhe. Maal taate? Qoosa kana achuma dhaaba. Aan hin geenaa. Qoosa kana achumatti dhaaba malee naan hin geena. Aan keessa hin jiru qoosa kana. Dubartii mana rabbii jedhaa kaasaa deemtu jibaadha. Waan xixiqqoo sana hin Dubartiin mana rabbiiti yoo jedhan bar dhugaadha waan gabaati miti dhugaa lafa jiru. Garuu dubartiin mana rabbii jechaatiin waan namni hin dandeenye waan abbaan humna keenyaa oli nu fe'u maal jechuudha? Amma nu bitta maal jedhanii sana. Ani lukkuu sii bitaa garuu ittoo isaa gootee nyaachuun hin danda'amu. Wadditee nyaata. Siigalee waddiidhaa yoo ta'e hin danda'amu. Maal haasaa jirta siigaleera? Maal bosona keessa jirna seeta booddee nyaatu ittoo dalee nyaata malee. Ittoo isaa hojjechuudhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Shunkurtii si barbaachisa, barbaree si barbaachisa, zayitii si barbaachisa, ibidda si barbaachisa. Wanti biraa baay'ee jira. Waliigala ulaagaa baay'ee guutuu barbaachisa waan ta'eef akkam gootee nyaata kunniin hundi isaa gatiin qaaliidha waan ta'eef hin danda'amu. Humna keenya olii yeroo siin jennu nageettu ati waan xiqqoo kajeelaa. Tole lammaata sirratti fixanuu rakkitti naamiti.
takkitti kana qofa sii bitaa lammata waan takka illee nan gaafattu. Sii galee takkitti tana sii bitaa lammata jechuudha waan takka illee nan gaafattu. Akkasii walii agallu. Walii galee kana booda waan takka illee nan gaafattu. Har'aaf sii bita.